Faayyoon hiciti sabontu baaftee jirti. Sabontuun immoo tuyyuu faayyoon akkamitti mana amantaa ooltee galtee sirbiti. Anoon sirba badaa akkantti sirbanii sila. Innina. Sabontu namallee waa'ee amantaa isii keessa si galchuun jiru. Faayyoon yoo waa'ee kee wanni isin irratti wal loltan amantaa odoon taane waa'ee hiciti wal baasutii miti. Maaltu si galchisi waa'ee amantaa faayyoo keessa? Haa sirbitu maal goota atitti? Haa sirbitu maaltu si ga'e? Ati amantaa kee ofii keetii qabadhu. Arrabni wanta biraa, amantaa wanta biraa, sabontuun faayyoon immoo sabontuu dhiirsi isii yeroo jalqabaatti heerumte. Amantaan isaa phenxeedha. Sabontuun immoo mucaa waggaa 2 dura biyya Arabaatti deettee galchite barraa dalagatti 2400 dalagatti. Gizee tokko gaafa laaltan immoo tuyyuu asha marka fuuni jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan jechaan illee nagaa koota alhamdulillah galata rabbii. Har'ammoo akkuma beekamu cicciti boombii ijoollee lamaan waliin dhaan sabontu takka faayyoo 2 hiciti walii yaasaa jira. Dhagaa isinitti nima jechuudha. Tokko sabontu jechuudha. Sabontu caqasi. Faayyoon amantaa isii tokkoffaa akka amantaa musliimaatti otoo hajjabattee mana amantaa masgiidaa deemtee galtee hoo sirbiti. Fakkeenya faayyoon mataan isillee duwwaadha hin sirbitillee. Haa sirbitu an amantaan kiyya na dhoggatettillee garuu mootuyyuu haa sirbitu si imaaniif galche. Amantaa keessa maa galtan? Abbaa manaa faarfachaa jirti. Abbaa manaa isiisan jaalala mul'isaafi jirti. Waa'ee amantaa yoo abbaan manaa keessuun fakkeenya phenxee ka ta'u taa'e ati dogongortee seente ennumtuu kan dogongorri lafa kanarratti hin jiru. Asha marka fuuni jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan jechaan illee nagaa koota alhamdulillah galata rabbii hordoftootaafi kabajamtoota keenya. Har'ammoo viidiyoon nuti walitti deebinetti waa'ee faayyootii fi sabontuuti. Sabontuu fi faayyoon hiciitii wayii bum walii godhaa jiran. Sabontuun hiciitii faayyoon hiciifama. Faayyoon hiciitii sabontuu baasaa jirti. Faayyoon ilma alatti dhaltee galfatte. Waa rakkisaa miti bar ilma dhalanii galchuun. As keessa maaltu jira? Abbaa warraa sabontuu biyya jira. Nuti kana hundaan beeynu. Sabontuun deettee galchitellee dhiirsa biyyaa qabdillee hin qabdullee hangama mataa kiyyaatti amma dhaga'e malee hin beeku. Okay. Haa galchitu. Dhaltellee haa galchitu. Ani wantoonni bakka xiqqoo isii tisna godhee na dubbise viidiyoo kan hojjechuu dandeetti. Isiin mana amantaa oolte galte sirbiti isii jettutu nagarrame. Hin wallaalte faayyoon jechuudha. Amantaa isii san faayyoon hin beeyte miti. Amantaa sanii yookiin isiin amma miira hamaa keessa mirqaante abbaa manaa isii sanii sirbuu dandeetti. Garuu dhimmi see ilaallatu maali amantaa san keessatti? Akkamitti yaadda amantaa san keessa? Haa sirbitu. Maaliif quuqamtaaf? Sababa abbaan manaa kee phenxee ta'eef moo sababa ilma keetiitiif moo dhimma faayyootiif moo maaliin isin jedha sabontu? Nuti asirratti miidiyaa kanarratti wal beeyna malee namu waa'ee ufii kana namni beeku. Abbaatu beeka malee ani sabontuun beeku. Faayyoo hin beeku. Garuu sabontuu dura eenyu baradhe? Faayyoo foddaa yuutuubiitiin baradhe. Ani isin lachuu xuquun barbaadu. Waa keessattuu waliin jechuun walqeequun odumaa jiru. Baqa yeroo qaqqabee ilaalu maaliif mucattiin kun amantaa kanaan maaliif quuqamti? Mana amantaa ooltee galtee maaliif sirbiti jettiin? Faayyoon amantaa isii sirriitti beekti. Ani amantaa faayyoo hin beeku gonkuma. Sabontuun tarii waa'ee amantaa kanaa beekuu dandeetti. Maaliif sababa abbaa manaa isii saniitiif? Maaliif? Ajaa'ibee gaafan taa'ee ilaalu. Maaliif intalli kun amantaa kanaaf buqamte? Maaliif faayyoon akkatti sirbiteetti? Maaliif akka isiin abbaa manaa isii kana faarfanne? Akka abbaa manaa isii kana hin jenne? Akka abbaa manaa kun isii jibbu? Akka abbaa manaa kun isii tuffatu? Akka abbaa manaa kun ilmootii yaa miti ijoolleen tuni tiyya jedhu? Sabontuun maaliif jechuu geette? Sabontuun bakka jiraan taa'u. Ani maqaa dhayyamamaan nagaye. Abbaa kakuu jedhaniin. Ani jira ishe marra kadhe. Bakka jiraan taa'u san
Baqa yaada hedduutu sammuu kiyya keessa gale. Erga faayoon balleessaa qabaatte isiin abbaa kakuu jettee gaaf kabaja isaa gootu maaliif jireenya isiisan keessa seenuu barbaadde? Erga jireenyi sabboontuu diigame jireenya faayoo maaliif diiguu dhaabatte? Maaliif diiguuf barbaadde? Na ajaa'ibee bara jechuudha. Dhugaa isiniin jedha baay'ee natti ulfaate baqa oliin na ka'e. Yaada kana maaliif akka yaaduu dandeette? Dhimma kana keessa maa seenuu dandeette? Maaltu isii kana keessa galche? Maaliif jireenyi faayoo akka diigamee bittinnaa uffeete? Faayoo dhokke jiruu isiin hin jiraatti namoonni beekaa jiruu faayoo namni wallaalee hin jiru. Jiru baqa akkuma isiin jette namoota isiitti dhiyaatan, namoota isiin hiriyaa, namoota isiin firaa malee namni tokko namni faayoo beeku gonkumaa hin jiru. Kallattiin nuti ittiin beeknu kallattii tana qofa. Garuu wantoota akkana walii habuun baay'ee fokkisaadha, baay'ee ulfaataadha. Isi namni gaafa haasa'u miira biraa keessa galee gaafa haasa'u rakkoon inni haasa'uuf rakkoo biraa odoo hin taane aarii onnee isaa keessa jiru obsa yookiin sabrii isa jedhamu otoo hin qabaatin wantoota kana haasa'uu danda'e. Sabboontu illeen rakkinni isiin irraa qabdu dhimmi isaan irratti wal gahan hicitii wal baasudha. Hicitii wal baasutu kana fide. Garuu hamma feetes ta'u yoo faayoon qabu amma sabboontu see deebi'a. Yoo faayoon kasitti miidhaa guddaa sirraan kakeetu ta'e yoo kasi miitu ta'e ishee gaafima si gaafadhaa yoo faayoo erga sabboontu si miite erga faayoon si miite sabboontu maaliif rabbii kiyya tokkichatti dhiifadheettee maan jaallise rabbi isii haa miidhu maan jedhin maaliif ofii miidhuuf maaliif jireenyi isii keessa seenuu barbaachise isilleen jireenyi keessa odoo seen erga seene haadha eebbu wanta kana waan isin dhimma isin akkanaan jetteef naa laala maaliif hin jedhin maaliif marra koo qaba hoo laalame yoo furame yoo hiikame hanga wanta hin fakkaanne fakkeessuuf wanta hin jedhamne jedhuuf ilma keetiillee qilleensarra baasuuf mataa keetiillee qilleensarra baasuuf abbaa baqa barama kara baadaatti deemaa jira wanni kun isin laalaa jirtan argaan jirtan malee gaafan gattaa ilaalu dubbiin kun isin hundu wal jalaa deebi'aan jirtan faayoon deebi'aan jirtu sabboontuun deebi'aan jirtu hundinuu wal miidhaa jirtan. Ani asumatti dhaabbadha laalladha akkana isinin jedhutti dhugaa rabbii isinin jedhamte dhaabbadha laala ufuyyuu laalamee dursaa dhaabbadhaati ufuma keessaniyyuu uf laala rakkoon kun dubbiin kun garam deemaa jira garamitti hiikkataa jira akka jettan maal wayyame yaa jamaa kiyya maalumaa isinii wayya akkam isin godha mee isinumtu warri koomentii suni dhaabbadha jedhaatiin ilaala. An bakka baay'ee na dhibee jira dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee na ulfaatee jira maaliif haalli jaraa lamaan otoo danda'amiin araarsa malee garummootu gaafa laaltee kaatee laaltummoo baay'ee ulfaataadha. Isuma dhugaa baay'ee ulfaataadha. Kana viidiyoo kiyya har'aa jechuudha wannin isinii dhaamu warroonni chaanaalii kiyya jala jirtan koomentii keessan koomentii babbareedaa warri barreessaa jirtan duuta isin kabaje duuta isin jaaladha. Video dhuma yoo kadhaabbatan ta'e faayoodhaafis sabboontuudhaafis nan hojjedha jedheen abdii qaba. Namni tokko gaafa nagaa buuse gaafa nama araarse nama san fixee fi gara rabbiitis gara namaatis sawaaba argata maaliif khayrii nama yaadu gaarii nama yaaduun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni isin jechuu barbaadu waan baay'eellee miti isin warri hordoftoonni faayoo hordoftoonni sabboontuu chaanaalii isaanii jalatti koomentii gaarii barreessaa fi akka isaan waan kanarra dhaabbatanii furmaata itti godhamee taa'amee laalamee araarfaman abdii qaba. Isin noo maal jettu laata? Asmarratti dhaamaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti